Atamittiin anirraanfadha olmaa baay'ee na biraa qabda wajjiniin baane lafa onaa naaf ta'e naagaan kee boqonnaa wajjiniin baane lafa onaa naaf ta'e naagaan kee boqonnaa Atamittiin anirraanfadha olmaa baay'ee na biraa qabda wajjiniin baane lafa onaa naaf ta'e naagaan kee boqonnaa wajjiniin baane lafa onaa naaf ta'e naagaan kee boqonnaa olmaa baay'ee daagatamne na biraa qabda utuu ati ba'aa koonaan baanne naaf eenyuun naagadda Dachee margi irratti biqilee gogaa waadamaa Inna tachi ol na baaftee summaaf irraanfatamaa Kanaaf garaan koo na raafamaa Atamittiin ani irraanfadha olmaa baay'ee na biraa qabda wajjiniin baa Namichoo nagaan siif haa ta'u eessaa dhuftee Qellem Wallaggaa rakkattee dhufte deemuu hin dandeessu. Maalidha? Miila koo gartokkeessa kan margaa kanatu na dhukkuba. Maal jedhe ogeessi? Ogeessi gaafa jimaataa Phaawulosin nan ture. Achitti diskiidhaan naan jedha. Keep watching to the screen. This brother has been suffering from a sickness medically confirmed to be Watch a screen akka namichi deemu laala akkama. a disc slippery. Come on. How he has been suffering from the pain since the last 1 month. Come on. For the last 1 month, he has been suffering of. Out! In the name of Jesus Christ. Malket. Out! This is his caregiver. The power of the Holy Spirit has taken over now. Out! Hallelujah. Mighty name of Jesus Christ. Out! Hallelujah. Demkisa. Amen. 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 Keep watching. Kasi. Receive your own miracle Bring right out. Nalal. there. Go! Amen. Amen. Release his body. Let Let him fall you are free. and stretch. Rise up. Keep watching at him. He was here. The light of Bending to testimony. one of us. Keep watching. Miraculous restoring power of God at work. Randalaba sandalaba kondialala bosia. Keep watching. Kanamatu duera skesati. Duera skesati. Duera skesati. That sickness is died out of you as you're watching to this miraculous program. Amen. Amen. Keep watching. He's celebrating, Tai kai. doing Kababat. what he has Kopani kai fer. been suffering to do Ya. since he Yeah. had that Ya. pain. Ya. Tis the Katanya last dem. 1 month he have never did such, and this is miraculous instant restoration of God. So the touch of his prophet. Jordan, for Jordan. Blessed be the name of the Lord forevermore. Malgo chonda do banke ko. Amma mal tu skesa. Amma bakka wamu to bakka amma hunna titrate. Wanu makkantina to kotna kesuma da. Viewers, his daughter was testifying. He was allowed to put on his Kanaman. trouser assistant. Ankof umnisika vejru duera skesati. Duera skesati. But now he's celebrating with such a wrath. Blessed be the name of the Lord. That sickness is died out of you there. Ulfina gargari jenamana ililledhaan. Gammachuu tamisitti dhaga'ama. Baay'een gammade. Waggaa tokko ol kunoon ji'a tokkoon kana guutummaa sireerratti shinti beeti mataasaa sireerratti taa'a. Eeyyee nama na gargaara. Nama gala na galchaa kan na gala galcha.
Amma bakka fayyisuma waaqayyoon na keessa darbe. Bakka wanta qoyoon jiru amma bakka. He was saying, since the last 1 month I was left over that sick bed, even I was using my defecation on my sick bed, but now a healing power has passed through my body and I'm restored. Natti tole baay'ee. Baay'ee. Baay'ee natti tole. Nattis toleera nagaan naqa. Amiin. Warra isinitti tole galata fidaa ililleedhaan. He is feeling the glad and the joy. Waaqayyoota barakoo, Waaqayyoota barakoo, hundumaan guutuudha maniko, hundumaan guutuudha maniko, hundumaan guutuudha maniko.